Ani moo gararraa koomtu hin jiru? Waa akkana hin dhoofne. Aannan cinaa dhaabbatteerta? Maal inni? Haya nuti gaamma qabsiisi shaamaa dungoon qabsiisi shaamaa qabsiisiti san booda itti nuuf qabsiifaa qabsiistu. Yoomittuu moo lakkoofteetti kana? Yoon dogoggoree na sirreessita. Waan biraa yoo si gochuu waannellee isin koo baay'ee si jaallannaa si kabajnaa. Fakkeenya nuuf taatee jirta waan ta'eef galatoomii isin jechuumaa fi kana goonee waan guddaa miti si xiqqaata. Ni yaadne kan nu daran namni humna qabumu kana caalaa yoo siif godhee hedduun ni Sumeen ogeettii nyaata aadaati. Diizaayinarallee zinnuu dhufa waan bira wajjin dhaabbadhuuti maal goona guniin jedhuuni. Dhangaa kana qopheessitee aannan fa'aa qopheessinee egaa zinnuu kiyya nurraa fudhadhu. Bara baraan umrii dheertuu fayyaa guutuu siif haa kennu galatoomee isin jechuu barbaannaa jechuudha. Galatooma waan hin jedhu siin qabu jechi natti hanqataan kana si yaadne akkamitti akkati yaaddeen beeku. Nama guddaa si haa godhu waan biraa miti guddadhu akkuma namaa yaaddu. Rabbi guddisee akka lammiin si yaadatu si haa taasisu. Baay'ee gammadeera galatooma. Naasuu irratti naasuu naa dabaltaati immoo. Guddaa naa jira galatooma. Galatom. Nah jerat. Dangada. Certificate sun mufti waan Tole. Ada kenna. Ada jaalata waan ta'eef. Dhangaa kana nama jaallataniif nama kabajaniif kan dhiyaatudha. Garbuudha. Dhadhaadha. Kanaafuu akkana kabajan akkana jaalattan lammiin isin haa jaalatu lammiin isin haa kabaju waan hin jedhu kan biraa hin qabu. Dhangaa jaalalaaf kabajaati kun. Kanaaf gammachuu kanaan mijuu kana yeroo muru kanatti dhagahame ibsuun na rakkisa. Adhannamu? Nyaadhu malee. Ogeettii ajaa'ibaati. Nagaa sinii faalaatu, fayyaa sinii faalaatu, guutee sinii haa kennu, hin rakkatinaa, hin dhibaminaa, lammiin isin haa yaadatu, ijoolleen keessan isin haa yaadattu, firaaf ta'a. Ijamtuun isin argin, hamattuun isin hin argin. Akkuma nama yaadattan, akkuma namaaf taatan kana nama si yaadatu, lammii si yaadatu isin haa kennu. Fayyaa nagaa argadhaa, dhibeen isin hin argin. Warri mana isaanii ta'anii kan arganii akkasittiin aanan burcuqqootiin malee akkasitti beeka waan ta'eef qoraasumni isaan gurraachaa kuno haala ajaa'ibaatiin urgaansas ajaa'ibaa. Natti baay'ate galatoomi. Hiikamu? Akkuma ati feete. Galatoomii zinnuu koo. Galatoomii antis baay'ee galatoomii ulfaadhu. Eessaa fuutee suuraa? Si kenneen ture? Dhuguma kee. Thank you. Galatoomii ulfaadhu.
Qe'ee abbaa koo wanti dhabame hin jiru. Heeruma dheesse sanatti immoo hin deebi'a. Tolaan qarshiin isiniif kaffalamu hin jiru. Hin hojjenne yoo jettan hojjedha. Hin hojjenne yoo jettan bahuu dandeessan. Hiriira galee kan dhufu guute. Maal gochaa jirtu? Yoo hojiin kun sitti baay'ata ta'e si jijjiiramuu danda'a tole. Kabaja keessan furtee eeggadhaa. Hatattamaan an biirootti si barbaada. Ati eenyu ol waan taateef kanas hin jedhe kan raawwadhu. Waan taafeetu gadi hafa malee wanti tinaan jettee raawwadhu. Akkam akka? Akkasuma. Otoo nuti jirru miidhaan saalaaf qisaasamni humnaa dubartoota irratti raawwatu ittiin fufu. Tokko taanee dura haa dhaaban. Iddoo hojiitti miidhaan saalaa dubartoota irratti raawwachuun bu'uura seera mootummaa labsii 1156 muraa 2011 keewwata 14 keewwata xiqqaa tokkoon dhorkaadha. Ergaan kun dhaabbata miti mootummaa Safe Generation Development Association isiniif dhiyaate. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show sagantaa keenyaarraatiin hedduu takka akkatti gammaddan abdii guddaadhaan qaba. Mudannoo isii waan keessa dabarteen gaazexeessituu fi artistii keenya gameetti gaazexeessituu Zinaash Olaanee Dorsis waliin turtii taasisne hedduu takka akka itti gammaddan akka itti barattan abdii guddaadhaan qaba. Sumayyaan immoo as nu waliin taateeti sagantaa kana nu wajjin midhaaksitee jirti. Sumee wajjin yoo rabbii jee torbaan muraasaan booda walitti kan deebinu ta'a jechuudha. Asuma istiidiyoo Maayaatti argamuudhaani isilleen ogeettiidha, diizaayinara, ogeettii qopheessuu nyaataa fi bakka barbaadanitti nyaata dhangaa aadaa isin qopheessi jechuudha. Galatoomii isin jechuu barbaada. Sumee hoo. Hayyee Zinnu waan jettu qabda? Ani waan hin jedhu qabalakee xumureera. Galatoomaa namni bakkuma jirutti waan akkasii yeroo yaadatu waan guddaa ta'eef waan umuriinsaa guddaa ta'eefis miti. Umurii keetiitti akkas yaaddee fageessitee yaaddee na yaadattee haala kanaan hamma humna keetii kana qopheessuun kee garaa nama nyaataa. Anis sirraa waan baay'een baradhe jechuudha. Anis akkas godhe hin beeku. Ogummaa keessaan tureera. Hangafoo tokko akkasittiin kabajee waan hin beekneef sirraa waan guddaan baradhe guddadhu jiraadhu ulfaadhu siin jedharra deebi'ee atis sumee. Hayyee galatoomii atillee fayyaa guutuu wajjin umrii dheertuu si hawwina. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma walii galaattuu sagantaa Maayaa Show torbaan kana kanuma hamma torbaanitti rabbiin nama torbaanii nu haa taasisu. Nagaan naaf turaan isin jaa sagantaa Maayaa Show yuutuubii irratti Maayaa TV Show jechuudhaan galtanii akka daawwattan isin affeereetiin jira. Like, subscribe fi share gochuun irratti roobsaan isin jaa. Nageetti.